Ashamaar kafuun dhaggeeffattootaa fi hordoftoota chaanala biiftuu miidiyaa jirtu isiniin jechaa oduu simbirtuu yeroo ammaa isin dhageessifna. Oduun simbirtuu yeroo ammaa isin dhageessifnu ba'a jiddu galeessaa keessatti waraanni cimaan dhohee jiraachuu kan addunyaa qabdu yoo ta'u, waraanni kun sababa walitti gaarrifannaa Israa'elii fi Iraan yeroo dheeraaf taasisaa turan sababa godhachuudhaan kallattiidhaan gara wal waraansaatti seenaniitii jiru. Waraana kana kan jalqabsiise Israa'el yoo ta'u, haleellaa cimaa buufata niikuleeraa Iraan irratti kan raawwate yoo ta'u, akkasumallee hooggantoota olaanoo waraana Iraan dabalatee saayintistoota niikuleeraa fi lammiilee nagaa hedduun ajjeefamuu Iraan gabaaste. Qaama wal qabatee gochi Israa'el kun hammeenya cimaa kan of keessaa qabuu fi gatii ishee akka argattu kanaan olaanoo Iraan Ayatollah Khamenei ifoomsaniitii jiru. Bu'uuruma kanaan Israa'el irratti deebi'aa ba'uu Iraan fudhachuu eegalte. Halkan lama wal faana osoo walirraa hin citin misaayil pilaastikii fi akkasumallee dirooniidhaan Israa'el haleeluu jalqabde. Haleellaa Israa'el irratti raawwatte kanaan magaalota garaagaraa Israa'el irratti miidhaa cimaa qaqqabsiisuun ifoome. Kana guddittii Teel Aviv dabalatee magaalota Israa'el bakkoota garaagaraatti argaman irratti haleellaa misaa'ilaa hypersonic akkasumallee misaa'ilota gosa garaagaraatiin Israa'elin haleeluun Iraan ifoomsite. Haleellaa kana miidhaan cimaa fi lubbuun namaa darbuunis galmaa'eeti jira. Kan biraatiin ammoo Israa'elillee humnoota qilleensaa xiyyaarota waraanaatiin daangaa Iraan ce'uudhaan haleellaa cimaa magaalota gurguddoo Iraan irratti miidhaa qaqqabsiisaa akka jirtuu fi akkasumallee buufata boba'aa Iraan dabalatee bakkoota garaagaraa irratti haleellaa jajjabaa raawwataatii jirti. Israa'el kaayyoon isii Iraan akka meeshaa waraanaa niikuleeraa hin hidhanne gochuu yoo ta'u, san bira dabree immoo misaa'ilota jajjabaa qaxxaamura biyyaa imalan akkasumallee miidhaa narraan gahan jettee sodaa qabdu barbadeessuu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, walumaa galatti kaayyoon Israa'el Iraaniin barbadeessuu yoo ta'u, Iraan ammoo salphattee kan harka hin kennannee fi akkasumallee Israa'eliif kan hin jilbeeffanne yoo taatu, Israa'el illee kophaatti Iraan irratti haleellaa kamuu raawwatte uumaaf du'a akka hin dandeenye waan amantuuf of duubaan Ameerikaa hiriirsite waraana kana akka jalqabdeen addunyaa guutuutu quba qaba. Ameerikaan garuu gama isheetiin ana harka keessaan qabu jechuudhaan waakkachaa, gama biraatiin ammoo waraanni gaggeeffamaa jiru kun Israa'el mirga of ittisuu qabdi jechuudhaan yoo deeggartu, akkasumallee waraanni yeroo eegalamuuf ka'u quba qaba jechuudhaan Tiraamp ifoomseetii jira. Kanumaan wal qabatee Iraan haleellaa jajjabaa Israa'el irratti gaggeessaa jirtu cimsitee akka itti fuftu beeksifte. Muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun Iraan irratti haleellaa jajjabaa fudhannee bulchiinsa Iraan Ayatollah Khamenei hoogganamu akka jijjiirru abdiin qabu jechuudhaan sagalee guutuudhaan yommuu dubbatamu dhaga'ame. Kun ammoo salphatti waan ta'uuf waan yaadamu miti. Hawwiin Israa'el kun akka milkoomne humni Iraan mirkaneesseetii jira. Misaa'ilonni Iraan irraa gara Israa'el dhufan magaalota Israa'el irratti yeroo qubatan jajjabaan mudachuu fi akkasumallee gamoowwan dhedheeroon yeroo daakamanii lafatti jigan akkasuma konkolaataawwan karaa irratti yoo akka timaatimiitti bulluqan ni mul'ata. Qaama wal qabatee lammiileen Israa'el gara dahannaa lafa jalaatti yommuu wal ari'anii gubatan ni mul'isa. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo ammaa kana fakkaata.